Ashama harka fuunii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu naga jirtu annagaa qotan jira galata waaqayyoo isiniin jechuu jaaladha akkasumas bakka jirtanitti nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa'e akkasumas viidiyoo kaleessa isiniif hojjedhe irratti viidiyoo sana irratti waa'ee goddanyaatiyaa waan ishiin nagootee isiniif hojjedhee tanan ture jechuudha. Sababa saniifiyyuu waan ishiin nagootee akka ishiin daa'ima koo fuutee kennite jechuudha. Akkasumas viidiyoo kana irratti dhugaa viidiyoo afur keessaan bahee hojjechuun xiqqoo ishee haala manatti bakka haalli keessi kiyyanna gammachuu hin jirreen viidiyoo kana viidiyoo duraanitti irratti hojjedhe jechuudha. Sababa saniifiyyuu gizeen nama wajjin jiran akkanatti gammachuudhaan jiru. Gizeen kun gizeen mi'eeyoo goddanyoota kiyya bira jiru jechuudha. Haala kanaan isaan wajjiniin gammachuudhaan jiraachaa ture hagan harkaa qabu jechuudha. Garuu immoo gizee tokko tokko hiriyaa ofii amanuun illee baay'ee ulfaatadha jechuudha bara kana. Hiriyyaan tiyyaan na bira teechee jirti amma cinaa kiyya teechee jirti ala baanee barandaa irratti baanee teenyee jirra jechuudha. Ani garuu viidiyoo kana na fayyada jedheetii miti gizee sanitti kana waraabe jechuudha. Seenaa naaf ta'a seenaa wayiiti boruuf naaf ta'a jedhee tanan viidiyoo kana guyyaa san hojjedhe jechuudha. Kanan hojjedhellee har'aaf na fayyada natti fakkaanne jechuudha. Garuu immoo jechuudha gizee tokko tokko ol ka'an malee ol kaatanii hin fuudhanii jedha. Akka Oromoon keenya yoo mammaakuu ture hiriyyaan gizee san akkasitti ol jaalan. Hiriyyaan gizee san akkasitti oliif kufnee oliif waan goonu waan afaan keechaa ol fuunee ol nyaannu akkanatti nama gantee nama biraa deemti jechuudha. Kana ta'e jechuudha. Gizee tokko tokko akkanatti haala kanaan hiriyyaan ofii nama ganti jechuudha. Waan hundumaafiyyuu gaarummaadhaa fi homaa wanni godhamu hin jiru. Ulfaatadha wanni hundumtuuyyee garuu wanni irra caalaa wanti keessatti seenaa natti ta'e gizee sanitti haala fuula kiyyaa afaan viidiyoo kana seenaa naaf ta'a jedhee ol kaa'e jechuudha. Gizee sanatti xiqqoo ishii fuula kiyya irratti waan yaa'ee ture. Gizee sababa sanittan viidiyoo kana waraabe jechuudha. Har'a garuu hoonuuf laalee jedhu idaa namni ogumatii harkaa qabdu si jaalata. Namni idaa ogumatii harkaa waa qabdu ayizoo siin jira. Kanatu natti dhagahame jechuudha. Ani wanni biraallee wanni isiniin jechuu barbaade hiriyaa gizee amantaniitti of hin kenninaa jechuudha. Guyyaa tokko qilee sin gatti jechuudha. Guyyaa tokko sin awwaalti jechuudha. Guyyaa tokko sin awwaalti jechuudha. Odoo sin hin beekin qilee sin gatti jechuudha. Sababa saniifiyyuu hiriyaa gizee ammaatitti dhiyaachuu manna yoo namatti hafee wayya jechuudha. Maaliif hawwanta baay'eedhaan arge jechuudha. Maaliif hiriyaa shamaraallee taanaan hiriyaa dhiirallee taanaan gizee tokko tokko baay'istee si awwaalti jechuudha. Jira an beekani oduu lubbuu si keessaa hin bahin duute jettee si awwaalti jechuudha. Hiriyyaan gizee amma waaqayyo hiriyaa akkanaallee ta'ullee waaqayyo nu haa baasu. Namni gaafumaatti waa harkaa qabdu si jaalata. Namni gaafumaatti ittuu gaafaati maallaqa qabdu hunduu si jaalata jechuudha. Maatiin keellee hambillee akkasuma immoo hiriyoonni keetillee yoo gaafaati waa harkaa qabdu jechuudha. Abbaan manaa keellee yookiin hiriyaanillee jaalalleen ofiillee bakka obboleewwan ofiillee gaafa nu waa tokko harkaa qabnu baay'isanii nu jaalata. Garuu gaafa nu harkaa dhabne dhugaa hin beekanii muka danqarsaatiin iyyuu nu garagalchee jechuudha. Sababa saniifiyyuu nu immoo hiriyaa akkasiisan ta'uu dhabuudhaan waaqayyo kana keessaa nu haa baraaru. Hiriyaa gaarii hiriyaa gaafa hiriyaan teenya kuftee harka qabnee kaasu hiriyaa gaafa hiriyaan teenya rakkatte rakkina ishii keessaa dirqama namni maallaqa qofa nama gargaaruu mati dhugaa maallaqni bu'aan qabu maallaqni fixeessa ganamaati ni dhufas ni badas
garuu aiso siif jira obboleettii koo oduu nan jiru na biraa hin cannaqamin oduu nan jiru na biraa hin rakkatin oduu nan jiru na biraa hin booyin gaafa jettaniin hiriyaa keessaniin gaafa san hiriyaa keessa sun sin bakka hin beekan maallaqa caala jechuudha yaanni keessa sunu sababa saniifiyyuu akkasii isiniin jechuu jaaladha ani viidiyoo kana waniin hojjedheef namoonni baay'een ni jirra jechuudha akkamitti yoo jenne bakka hiriyaan afaanumaan qofa bichaa kan nutti fakkaatu ni jirra jechuudha hiriyaa gantuu kan taanu ni jirra jechuudha dhugaa yeroo baay'ee baay'isne hiriyaa gantuu kan taanu ni jirra jechuudha waaqayyo hiriyaa gantuu ta'uu irraa illee waaqayyo nu haa baasu hiriyaa gaarii hiriyaa boru hiriyaan teechan kooftee bira dhaabbattan hiriyaa gaafa hiriyaan teechan rakkatte gargaartan hookin gargaarru waaqayyo nu haa taasisu jechuudha maaliif hiriyaa gantuu waaqayyo nu taasisini maaliif hiriyaa jechuun hiriyaa xiqqoo hundi jechuudha hiriyuma zimmi biloo guyyaa keessa ol baratanii har'a haga qaban fakkeenyaaf anagan qabu kan na jaallattu osoo hin ta'in gaafa na dhabillee gaafa na rakkadhellee gaafa nan beela'ellee na bira dhaabbattu waaqayyo hiriyaa akkasii isiniif haa kennu hunduma keenyaaf iyyuu yaa kennu siniin jechuu jaalladha akkasumas mee isin odoo taatan hiriyaan baay'istanii jaalattan hiriyaan keessanitti himattan hiriyaan garaa keessanitti himattan hiriyaan boruuf naaf jirti jettanii abdattan hiriyaan boru ishii malee omaa hin qabu ishiin utubaa bakka waaqayyo gaditti ishiin qaba garuu ishiidha olitti immoo waaqayyo qaba jettanii hiriyaa sin abdattan osoo guyyaa tokko sin gatte odoo si guyyaa tokko si gatte si biraa deemte hagama ganamatti dhaga'amu jechuudha dhugaa dhibbatti baay'isee namatti dhaga'amu garuu immoo waaqayyo kana ta'ullee nu haa baasu waaqayyo nus nu haa eegu biyya keenyas biyya jaalalaa biyya gammachuu nuuf haa godhu kan biyya keenya keessatti galgalaa ganama dhiinni dhangala'u akkasuma lubbuuwwan daa'immanii kan darbu kanas waaqayyo ga'ee jedhe biyya keenyaaf araara biyya nagaa biyya gammachuu nuuf haa godhu waaqayyo araara nuuf haa buusu dhugaa biyya keenyaaf waaqayyo bichaan ga'ee jedhe kara biyya keenya haa mil'atu nus immoo haga humna keenyatiin haga dadhabbii keenyatiin haga humni keenya danda'u biyya keenyaaf nagaa yaa godhan naa kadhannu biyya keenyaaf kara waaqayyootitti harka keenya yaa qabnu viidiyoo tokko yoo argine bichaadhaaf irratti baanee irratti ribannee viidiyoo sana hojjechuu qofamu dursinee maaliif dursitee yoo ifaa sooratan dukkana daakkatan jedha oromoon hoo dursinee biyya keenyaaf nageenya kadhanne dursa keenya of qulqulleessinee yaa waaqayyo biyya keenya biyya nagaa nuuf godhi maaloo biyya keenya nuuf eegi jennee gaafa aandiiwatii keenya sirreeffannee kara waaqayyootitti boonyee kara waaqayyootitti ilaalle waaqayyo biyya keenyallee biyya nagaa nuuf gochuu danda'a nu garuu akkas gochaa jirra mee an akkas gochaan jira kan jettu jechuudha dhuguma waaqayyo si jaalata jechuudha garuu gochaa hin jiru dhugaa waaqayyo gochaa hin jiru jechuudha bakka hanuma har'aa qofa bichaa yaadaa jira dhiirillee shamarrillee jennaan hanarraa qofa bichaa yaadaa ta'u jira mee obboleewwan koo kan dhiiratis kan shamarraniitis akkasumas guddaanis xiqqaanis mee biyya keenya yaa ilaallu mee nageenya biyya keenyaa yaa kadhan tokko taanii osoo amantaadhaan waliin qoodin osoo biyyaan waliin qoodin osoo gosaan waliin qoodin mee biyya keenyaaf nageenya yaa kadhannu hobbu gizuma tokko bichaa gaafa viidiyoon tokko argame Itoophiyaa irratti wanni tokko yoo argame bichaa viidiyoo irratti rabannee hojjechuu osoo hin ta'in yaa waaqayyo maaloo biyya keenya nuuf ilaali jettanii kan musliimas taatan akka amantii keessaniitiin kara waaqayyootitti bu'aamee kan kiristaanas taatan immoo akka amantii keessaniitti gara waaqayyootitti bu'a waaqayyo biyaans yoo nama shantaane to gara waaqayyo ilaalle laphee nama tokko qulqulluu laale biyya keenyaafis biyya nagaa biyya gammachuu nuuf gochuu danda'a laphee nama tokko ilaalee jechuudha maaliif waaqayyo akka nuyi namatti hin jabaatu ka
waaqayyo jechuun waaqa nu jaalatu. Sababa saniif iyyuu hundi keenya iyyuu kara waaqayyoo haa ilaallu. Kara waaqayyootitti yaaboon biyya keenyaaf maatii keenyaaf nus akka biyya keenyaa baanetti bar biyyaan baasetti nafnu galuun keenya hin hafu. Gaafa biyya keenya gal maal taaname akkam gooname biyya keenya kana maaloo goone wayyabe dhugaa nu baanee loluu yookiin nu baanee waan tokko gochuu hin dandeenyu jechuudha. Yaa waaqayyo maaloo biyya keenya araara nuuf buusii jennee barruu keenya daragga'annee waaqayyo keenya yaa kadhan. Guddaanis xiqqaanis jaarsis jaartinis daa'imtis dargaggeessis garuummoo waaqayyo bichaan gahee jedhee biyya keenyaaf araara, biyya keenyaaf biyya gammachuu, biyya dasitaa nuuf haa godhu. Biyya keenyaaf waaqayyoof amanamaa haa taanu hundi keenya iyyuu. Waaqayyoof laphee qulqulluu yaa kenninume lapheen keenya qoshaasha'ee jira. Andabatii keenya waan badaa yaadu kana mee yaa qulqulleessinu. Hundi keenya guddaa xiqqaa osoo hin jedhin, jaarsa jaartii osoo hin jedhin, daa'ima ani guddaadha osoo hin jedhin, hundi keenya iyyuu biyya keenyaaf nageenya yaa kadhan. Maatii keenyaaf nageenya yaa kadhan. Akka maatii keenya biraa baanetti waaqayyo nagaan biyya keenyatti nu haa galchu jennee waaqayyo keenyaaf nageenya yaa kadhan. Biyya keenyaaf nageenya yaa kadhan. Dhugaa Rabbiis isiniin jedha jechuudha. Mee tokko taanee waaqayyotti yaa boonyu. Mee tokko taanee gaafii waaqayyo haa gaafan. Inni mee akka deebii nuuf deebisa. Inni deebii nuuf deebisa. Maaliif waaqayyo keenya waaqayyo garaa jabaatu miti jechuudha. Inni waaqayyo garaa laafadha. Hundi keenya tokko taanee dhiirri shamarris jaarsis jaartinis mee tokko taanee hundi keenya harka keenya gara waaqayyootitti yoo laaqabnu waaqayyo akka biyya keenyaafis nagaa nuuf godhu. Dhiiga daa'immanii kana daa'imman keenya ganna dhiigni isaanii gannamu kana waaqayyo gahee jedhee biyya keenya araara haa buusu. Obboleewwan keenya ba'anii galuu dadhaban kana waaqayyo nagaa nuuf haa buusu. Siniin jechuu jaaladha. Ani yeroo baay'ee viidiyoo nan hojjedha malee akkanatti viidiyoo fakkeenyaaf wantoota garaagaraa akkas taffidee hin hojjedhu. Maaliif jennaan biyya kootika har'a ani wanta barbaadillee yoo naasa'e nan haasa'a taa'ee jechuudha. Garuu garaan nan danda'u waan biyya kootirraa ta'aa jiru waan biyya kootirraa ta'u kan ani hoo osoo obboleettiin koo osoo akkas taate daa'imti koo osoo wanta daa'ima kootirratti akkas ta'e hagam warra daa'ima sanii garaan dida. Garuu waan tokko yoo argine karanaa karasitti bunnee ittiin hojjenna jechuudha. Dhugaa waaqayyo kanallee medhiisni waaqayyuma yaa kadhannu mee biyya keenya waaqayyo yaa kadhannu. Dhugaa Rabbii isiniin jedha waaqayyo yaa kadhannu mee guddaanis xiqqaanis hundi keenya maaloo yaa waaqayyo jennee waaqayyotti yaa boonyu isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo nan hojjedhe kana keessatti sagalee kana keessatti jechoota badaa wayyoon jedhe jechoota simmiidhu jecha badaa yoon jedhe yoo ta'e maqaa waaqayyootiin hundi keessanuu guddaanis xiqqaanis daa'imtis kan viidiyoo kana dhaggeeffattan hundi keessanuu dhiifaa manaaf godha. Maaliif bakka yeroo baay'ee ani bakka nan laala miidiyaa yeroo laalu kana dhugaa ani garaan kanan danda'u jechuudha. Osoo daa'ima kiyya taatee hin jedha bakka lamin nattu bakka footoo daa'ima sanii fuudhee irratti hojjechuun baay'ee natti ulfaate jechuudha. Osoo daa'ima koo taatee hin jedha dhugaa gisee baay'ee jechuudha. Udootiyya taatee maalan jedha bakka wanta akkanaatiin natti dhaga'ama jechuudha. Akkasiisinii jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Laayikii, sheerii, koomentii gochuun irraa fatinaa. Garuu biyya keenyaaf nageenya yaa kadhannu dhugaa. Biyya keenyaaf nageenya yaa kadhannu maatii waaqayyo. Biyya keenyaaf jaalala yaa kadhannu. Biyya keenyaaf tokkummaa yaa kadhannu. Waaqayyo biyya keenya biyya nagaa, biyya gammachuu, biyya jaalala, biyya addaa nuuf haa godhu. Akka biyya keenyaa waan ta'eef immoo biyya ambaa'itti nu hambisini waaqayyo. Nagaan akka baanetti waaqayyo biyya keenyatti nagaan nu haa deebisu. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebi'u turtii gaarii baay'ee isin jaaladha.